Kabajamtootaa fi hordoftoota Iyyaasuutichi qophiilee bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Guyyaa kaleessaa qophiilee bareedaa tokko haala namoota feesbuukii keessan lixanii akkamitti keessaa baasuu akka dandeessanii fi mobaayilii kamirraa akka galee guyyaa kamillee akkaataa itti beekuu dandeessan isiniif dabarseen ture. Warri qophii sana hin ilaalin chaanaalii koo jala seentanii ilaaluu ni dandeessu. Qophiileen irra qabadhee isiniif dhiyaadhe egaa feesbuukii keessan irratti lakkoofsa bilbilaa keessan akkamitti akka namoonni hin argine gochuu akka dandeessan qabadhee isiniif dhiyaadheera. Namoonni baay'een feesbuukii keessan jalaa lakkoofsa bilbilaa keessan fuudhanii isin jalaa feesbuukii keessan hatuu danda'u, ittiin dawwalanii isin jeequu danda'u. Kanaaf silkii keessan akkaataa itti dhoksuu dandeessan kallattiin isinitti argisiisa. Warroonni chaanaalii koo sabiskiraayib hin godhin garuu laayik sheer akka gootan abdiin qaba. Kallattiin deemee chaanaalicha isinitti argisiisa. Kunoo ergaa yuutuubii keessan seentanii booda kunoo asirratti Iyyaasuutichi jettanii ni barreessitu bakka duwwaa kanarratti. Ergasii booda loogoon koo jalqaba irratti argamu kanaadha. Asicha isin argitanii. Ergasii booda akka sicha barreeffama diimaan barreeffamee jiru kana si'a tokko sabiskiraayib akka gootan illee abdiin qaba. Yeroon viidiyoota gadhiisu akkaataa daddafee isin bira ga'uu danda'utti illee akkaataa viidiyoo babbareedaa an gadhiisu daawwachuu dandeessanitti sabiskiraayib akka gootan yaadotaan na jajjabeessu komantii laayikii akka gootan illee abdiin qaba. Ergasii booda viidiyootaan gadhiisu illee jala seentanii daawwachuu dandeessu. Amma kallattiin qophiilee keenyatti darbina. Egaa kallattumaan feesbuukii kee seenee isinitti argisiisa qophii kana. Erga feesbuukii keessan seentanii booda bakka tuttuqaa sadii kana bakka xiyyiirra jiru rukuttanii seentu. Erga iddoo kana seentanii booda amma seetingii keessan argitanitti ni deemtu. Ergasii booda seetingii kan xiyyaan isin argisiisee jiru kana xuxxanii seentu. Erga seentanii booda access your information kan jedhu kan xiyyaan isinitti argisiisee jiru kana seentu. Erga iddoo kana seentanii booda profile information kan jedhu seentu. Erga profile information kana xuxxanii seentanii booda about you kan jedhu seentu. Erga about you kana jala seentanii daataa isin erga yeroo feesbuukii guuttattan hundi kan jala jirudha. Daataa kanallee sirreeffachuu hin dandeessu. As jalaa wanta barbaadan sirreeffachuu hin dandeessu. Wantoota baay'eedhaaf isin fayyada wanti kun. Amma akkaataa isin silkii keessan itti dhoksitan namni tokkollee hin argine an isinitti argisiisa. Isaan garuu ofii sirreeffachuu dandeessu. Ergasii booda bakka xiyyaan isin argisiisee jiru kana xuxxanii seentu. Erga seentanii booda bakka xiyyaan isin argisiise kana xuxxu ammas irra deebitanii
Erga seentanii booda public kan jedhu, friends kan jedhu, only me kan jedhu jira. Public yoo jedhe hawaasa hunda bira kan ga'udha. Friends kan jedhe garuu hiriyoota Facebook isin qabdan bira kan ga'udha silkiin keessanii. Nuyi garuu akka namni tokko hin argine akka ofii keenya jalatti Facebook keenya jala qofatti dhokatee taa'u waan barbaaduu fi only me kan jedhu kanarratti xunnaa isa booda erga only me irratti rukunnee booda erga inni akkasitti nuu fidee booda dan kan jedhu xiyyaan kana argitan kanatti buutu. Ergasii booda lakkoofsi bilbilaa koo eenyullee karaa biraa feesbuukii kamirrallee yoo dhaqee seenee lakkoofsa bilbilaa koo barbaade argachuu hin danda'u. Kan immoo feesbuukii kan biraa seeneen isinitti argisiisa. Na faana turaa akka inni lakkoofsa bilbilaa koo piroofaayilii koo jala kaa'u kan nama biraa jalatti. Kunoo kan bakka duwwaa kanarratti maqaan koo kan xiyyaan argitan kanaadha. Isa kana tuqeen isinitti argisiisa piroofaayilii koo jala seenee akka lakkoofsi bilbilaa koo jiruuf hin jirre adda baasuudhaafi. Erga seennee booda kan argaa jirtan kana about Iyyaasuu kan jedhu waa'ee piroofaayilii kootii waa'ee eenyummaa kootii hunda kan ibsu jala seennee akka lakkoofsi bilbilaa koo jiruuf hin jirre adda baafnee ilaalla. Ergasii booda piroofaayilii koo kana jala daataan koo hundi jira garuu lakkoofsa bilbilaa koo dhokatee jira arguu hin danda'amu. Barrillee hundillee wanti isin guuttan hundisaallee daataa kana jala jira garuu lakkoofsi bilbilaa koo iddoo kanatti dhokatee hin jiru. Lakkoofsa bilbilaa keessan kana dhoksuun gaa wantoota hedduudhaaf isin fayyada. Namoonni illee lakkoofsa bilbilaa keessan fuudhee akka ittiin isin hin arrabsine qaamni biraallee akkaataa fuudhee feesbuukii keessan hin naanne hakillee feesbuukii keessan yeroo baay'ee kan godhu lakkoofsa bilbilaa keessan fuudheera waan ta'eef fuudheeti waan ta'eefi kan ammoo akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Akkuma kanatti itti fayyadamaa warri chaanaalii koo kanaan dura seentanii hin barree laayik sheer koomantii akka gootanii fi viidiyoon gadhiisullee yeroo yerootti akka isin qaqqabuu fi yuutuubii jalatti illee si'a tokko sabiskiraayib akka isin gootanii bakka diimaa kanas yeroo isin al tokko xuxxanii akkasitti illee akka inni sabiskiraayib ta'u isinitti hin himanni. Kanaaf qophiilee itti aanutti amma walii wajjin walitti deebinu.